السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن قبجمتوتا هردوفتوتا channel FM Technology نجين ربي بقى جرتن مرات إسن هذا كبويتشا الرأس واي يوتيوبيتين إسني قبل في جودا قبجمتوتا هردوفتوتا خين واي يوتيوب يرو جنو ونين الرئيس كرسي ديمو جودا واي يوتيوب ستوديوتي يوتيوب ستوديو يرون جو يوتيوب ستوديو مالي أكمل فيدمنا أكسو مالي بنور باج سقجون إسن كرسي جودا قبجمتوتا هردوفتوتا خين حمد فيديو قناة نوجي ترى إسن جن dhaab. Osoo viidiyoo kanatti isiniin kabajamtoota hordoftoota keenya viidiyoo kana laayik godhuudhaan obboleeyyin keessan biraan nu gahaa isin jenna akkasuma chaanaala kana sabskiraayib godhuudhaan nu cinaa dhaabbataan nu jajjabeessaa nutis viidiyoolee kanaatii fi kanneen kanarraa babbareedoo kan isin barsiisanii isin fayyadan jennee abdannu hunda qabannee isinii dhufna waliin gara viidiyoo teenyaa. Hayyigaa kabajamtoota hordoftoota keenya deebinee dhufneeti jira. Akkumaan isin jee YouTube Studio jechuun soofteera yookiin appilikeeshina yuutuubaroota yookiin warra chaanaala yuutuubii qabuuf barbaachisu jechuudha. Appilikeeshina yeroo jennu moobaayiliidhaaf yeroo ta'u weebsaayitiin ammoo koompitaraaf ta'a jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Kana yeroon jedhu appilikeeshina YouTube Studio jedhu pileestoorarraa buufatanii akkaataa itti chaanaalli keessan deemu jiru kan ittiin hubattanidha jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya yeroo yeroodhaan akkasuma akkuma koompitara fayyadamtanitti jechuudha. Namoota chaanaala yuutuubii keessa yeroo seenee jechuudha biraawuzara fayyadamee yuutuub istuudiyoo bakka jettu argachuu danda'a jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya chaanaala kireet godhaan jechuudha. Hayyee hamma kana eegee jennee booda waa'ee yuutuub istuudiyoodha takka takkattiin isinii ibsa jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya hamma dandeenyu hamma kanis viidiyoolee biraa kan ganaa fuulduratti isinii qabannuu fi kan dabreerraa hubachuu dandeessanii jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Egaa inni jalqabaa jechuudha yuutuub istuudiyoo keessaa daashboordiidha. Daashboordiin akkuma asitti agartan kana jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya bakka chaanaala keenya haala inni itti deemu jiru infoormeeshina ijoo chaanaala keenya irraa argannudha jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Kana yeroo jennu asitti akkuma agartan latest video performance jedha. Kuni ammoo viidiyoo keenya kan ittiin boodaa jechuudha. Akkuma agartan viiyuunsaa isa kana jechuudha. Akkasuma current subscriberiin kun ammoo akkuma agartanii subscriber 446 qabna jechuudha yeroo ammaa kana walii gala. Akkasuma samariin guyyaa 28 dabre kana keessa jechuudha. Yookiin baatii dabarte kana keessa viiwii 2800 fi wayii qabna. Akkasuma wachaawarii 56.8 qabna jechuudha. Akkuma agartan asitti top videos jaa. Top video jechuun viidiyoolee 48 keessatti irra guddiinsaan daawwataman jechuudha viidiyoolee nuti gadhiifne. Akkasuma tanneen published viidiyoon viidiyoolee nuti gadhiifne jechuudha tartiibaan si kaaya. Kun immoo recent subscriberiin warroota subscribe godhan chaanaala keenya jechuudha. Warra chaanaala qabanii itti fayyadamu itti dalagu jiran jechuudha. Isaan ijoo waan ta'aniif isaan nuuf fide jechuudha. Asitti see all jettaniini hedduu laallachuu dandeessanii jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Egaa waa'ee daashboordii hammana jennee kontentiitti haa ceenu. Gara kontentiitti yeroo dhufnu kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma agartan kontentii jechuun viidiyoolee nuti gadhiifne jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Akkuma agartan asitti viidiyoon keenya tartiibaan nu kaa'ee jechuudha. Akkuma agartan asitti visibilitii paablikiidha moo piraayiveetiidha moo jettee asitti tan addaan baastu. Kun immoo restrikshini yookiin yoo ati viidiyoo namaa fayyadamtee jiraatte jechuudha. Asitti claim issue jee bakka nan jedhu kanatti si fida jechuudha. Yoo ammoo viidiyoo mataa keetii dalayte akkuma asitti agartan kana nan ja'a jechuudha. Kun immoo guyyaa nuti itti gadhiifne kun immoo viiwii hamma viidiyooleen teenya qabdu jechuudha. Akkuma agartanii akkasuma koomentii akkasuma laayik hidhatanneeni kana fakkaata kontentiin jechuudha. Pileelistiin ammoo asitti akkuma agartan isaan kana fakkaatanii jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Pileelistii afuriin qaba fakkeenyaaf ammaan akkuma agartanitti waa'ee waayifaayiitii wal qabatan viidiyoolee 6 qaba. Akkasuma waa'ee koodiilee moobaayiliitii wal qabatan 7 akkasuma moobaayilii kan wal qabatan viidiyoolee 10 akkasuma waa'ee koompiteraatii wal qabatan viidiyoolee 3 jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Kana qofa osoo hin ta'in waa'ee teekinooloojii hedduu dadheenee jira waan ta'eef waliigala hamma viidiyoo 50 fi wayii takka dalaynee jira jechuudha. Kana qofaa miti isinii jechuu kiyya kabajamtoota hordoftoota keenya. Achi booda analytics kajoo kana laallaa jechuudha. Analyticsiin kabajamtoota hordoftoota keenya overview kajoo kana jalatti jechuudha. Akkuma agartan last 28 days jaa akkuma agartanitti guyyaa 28 dabre yookiin baatii dabarte tana keessatti waan galmeessine jechuudha. Akkuma agartan asitti jechuudha viiwiilee keenya jechuudha. Akkasuma subscriber 73 arganne jechuudha guyyaa 28 dabre kana keessatti. Akkasuma wachaawarii 56 arganne viiwii 2800 arganne jechuudha. Akkuma agartan asitti jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya top videos in this period jaa. Periodiin gaa baatii tana keessa waan ta'eef guyyaa 28 kana keessatti
viidiyoolee irra guddisaan laalaman asitti nuuf fida jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Akkuma agartan kan dursu jechuudha viidiyoo shoortii takka 739 daawwatame tartiibaan si kaa'eega akkuma agartan kana jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Kuni ammoo latest viidiyoon kanumaan reefu daashboordii keessatti isin garsiisee jechuudha. Riich kaja'u kana jala seennee yeroo laallu jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Akkuma agartan asitti impression kilikii jira akkasuma impression kilik through rate kaja'u kana jira maasi akkasuma views jira. Akkasuma unique viewer jira. Unique viewer jechuun ammoo vieweroota haaraa jechuudha yookiin namoota haaraa viidiyoo teenya dhiyoo tana keessa daawwatan jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Baatii dabarte sana keessatti nama 1600 daawwate jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya viidiyoo teenya jechuudha. Yeroo yaanu akkasuma source type jira akkuma agartan short feedidha. Takkittiin dursitu gaa viidiyoo shortiitiin isin jee santi aansee searchidha akkuma agartan kana jechuudha percentii 20 takka. Browsiin ammoo akkanumatti viidiyoo YouTube akkumas banteen jechuudha. Browsii gootee irra deddeemtee yeroo argattu haala saniin ammoo percentii 16 jechuudha. Fiicharoota adda addaa YouTubeetiin ammoo percentii 15 jechuudha. Akkuma agartan suggested video jechuun viidiyoon teenya itti aantee dhuftuun jechuudha. Haala saniin kan dhufte percentii 5 tuqaa wayii jechuudha. Haala biraatiin kan dhufte ammoo percentii 16 tuqaa wayii jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Asii gaditti ammoo yeroo laallu external jechuun ammoo maddoota alaa jechuun fakkeenyaaf warra akka Facebook warra akka TikTok irraa jechuudha Telegram irraa viidiyoo YouTube irra jirtu tana daawwachuudhaaf uummanni yoo dhufe external jedhama jechuudha. Kana Facebook dursaa jira jechuudha. Maaliif ani viidiyoon gadhiisu hunda Facebook irratti post godha waan ta'eef jechuudha. Akkuma agartan Telegram irraa yammas katti aanu jechuudha percentii 10 takka kunis Telegram irraa itti aana. Katti aanu immoo WhatsAppidha kabajamtoota hordoftoota keenya. Akkasumatti Telegrama Messengeriinis itti aanaa jechuudha. Asitti ammoo akkuma agartan playlistiin kan uummanni irra guddaa ilaalu jiru akkamitti Wi-Fi keenya kaja'u kana jechuudha. Immoo koodiilee moobaayilii kan adda addaa kaja'u sanii playlistiin 4 jira akkuma isin jee irra guddaa warra kanaatu laalamu jira jechuudha. Jara kanatti yoo dhufne immoo akkuma agartan wanni irra guddaa uummanni search godhu jiru jechuudha. Viidiyoo teenyaan kan wal qabatu imo settingidha. Akkasuma internet may not be available tunis waa'ee appilikeeshinoota moobaayiliiti. Tunis maqaalee jechuudha. Isaan kanaatu search godhame jechuudha. Kun immoo suggested video jechuun akkuma reefu isin jee viidiyoon teenya itti aantee dhuftu jechuudha. Gizee viidiyoon takka dhumte boodarraan viidiyoon isaan fidan viidiyoo teenya jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Haala kanaan viidiyoon teenya duubaan dhufte irra guddaa viidiyoo mutiyyaa jechuudha. Viidiyoo maanan gadhiisa jechuudha. Akkuma asirratti agartan kan koodii moobaayilii ajaa'ibaa kaja'u koodii ajaa'ibaa kan Wi-Fi keenya ittiin sirreessinu akkasuma akkamitti maqaa Wi-Fi keenyaa dhoksina akkamitti aappii maletti faayila barbaannee dhokfachuu dandeenya kan jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya kan riichi jala kana fakkaate engagement kaja'u kana jala ammoo akkuma asitti agartan wachaawarii 59 arganne jechuudha guyyaa 28 kan akkuma reefu isiniin jee asitti ammoo akkuma agartan average view duration irra guddaa viidiyoon teenya daqiiqaa hangam takka ilaalamtii average isaanii jechuudha daqiiqaa takka tuqaa wayii ilaalamu jirti jechuudha akkuma agartan jechuudha asitti ammoo key moments for audio retention. Kana jechuun ammoo kabajamtoota hordoftoota keenya viidiyoo keenya kan irra guddinsaan uummanni irra deddeebi'ee daawwatu jechuudha. Akkuma agartan tartiibaan si kaa'ee jechuudha persentiidhaani kunis akkana fakkaataa jechuudha. Asitti ammoo kabajamtoota hordoftoota keenya top viidiyoon ammoo akkuma agartan wacha awariidhaan jechuudha. Akkamitti Wi-Fi keenya akka namni hin cabsine goona kaja'u kana akkasuma icciitii dhokataa moobaayilii tooftaa moobaayilii gabaabduu takka akkamitti aappii maletti faayila barbaanne dhoksina kaja'u tartiibaan si kaa'ee jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Akkuma agartan za'a 4 daqiiqaa 52 akkasumatti tartiibaan nu kaa'ee jechuudha. Akkasuma gamalatti immoo yoo dhufne top videos by end screen. Egaa viidiyoon teenya dhumte jechuudha. Viidiyoolee nuti suggest goonu jechuudha. Akkuma agartan viidiyoolee teenya tan namni daawwatee dhumte boodaan dhufuudhaan jechuudha. Isii tanaa dursa akkuma asitti agartan kana jechuudha. Nama lama daawwatee jechuudha viidiyoolee tana jechuudha. Gama jalaa kanatti yoo dhufne playlistiin akkuma reefu isin jee kunis top end screen element types dha. Best for browser dha viidiyoo ati kuni akkaataa itti viidiyoo gadhiisan keessa jira jechuudha. Best for viewer kajoo kana dursa viidiyoo dursa akkasuma playlist itti aanaa jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Top cards jechuun ammoo kaardii yookiin barreeffama xiqqaa akka beeksisaatti as bahu kan chaanal keenya keessatti uummanni kilik godhee daawwatu jechuudha. Asirratti akkuma agartan isiniif fidaa jechuudha. Audience kaja'u kana jala gizeedha immoo kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma agartan returning viewers jedha. Returning viewers jechuun vieweroota ammaan dura viidiyoo teenya daawwachaa turan kan ammallee daawwachaa jiran jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Asitti akkuma agartan vieweroonni viidiyoo teenya dur daawwachaa turan kan viidiyoo kana irra deebi'anii daawwatan
akkuma agartan 34 jechuudha guyyaa kana Jaanawaarii 8 guyyaa Jimmataa bara 2022 jechuudha. Kaan ammoo viiworoota haaraa 702 jechuudha akkuma ijaan agartan kana jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Kun ammoo unique viiworiidha. Unique viiworiin akkuma reefu isiniin jee viiworoota haaraa jechuudha. Current subscriberiin ammoo kan guyyaa 28 kana keessatti arganne subscriberoota 73 jechuudha. Kuni akkuma reefu isin ibsa jechuudha. Other channels your audience watch jechuun ammoo chaanaloota biraa kan warri viidiyoolee teenya daawwatan dhaqanii daawwatan jechuudha. Chaanaloota kana jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Kun ammoo videos growing your audience kajoo kun ammoo viidiyoolee teeqeessa kan irra guddinaan uummanni daawwachaa jiru kan chaanala kan guddisaa jiru jee asii fida jechuudha. Akkuma agartan kanaa dursaa jechuudha. Akkasumas tartiibaan si kaaya jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Akkuma agartan ammoo top Ji'oogiraafis kajoo kun ammoo iddoolee viidiyoon teenya irraa daawwatamu jirtu jechuudha. Akkuma asitti agartan top videos kajoo kana jechuudha. Banee yoon isin garsiise Simoor JN jechuudha. Akkuma agartan kanatti kabajamtoota hordoftoota keenya yoo xiqqaatee biyyoota 15 yookiin 20 ga'anii jechuudha. Warri viidiyoo keenya daawwachaa jiru jechuudha. Akkuma asirratti agartan Itoophiyaa, Saudi Arabiyaa, Egypt, United Arab Emirates, Iraq, Syria, Algeria, United States hedduudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Akkuma asirratti agartan kana jechuudha. Asitti ammoo akkuma agartan watch time from subscriber jaa. Hangam takkaatu warra viidiyoo teenya daawwatu keessaa hangam takkaa subscribe godhee hangam takkaatu subscribe hin godhinii jechuudha. Warroota viidiyoo teenya daawwatan keessaa akkuma agartan parsantii 40tu subscribe godhee jira. Parsantii 60 ammoo subscribe hin godhine jechuudha. Akkuma laalanii bahuu jiranii jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Asitti ammoo akkuma agartan age and gender jaa. Asitti dhiira parsantii 90 fi takka dhalaa ammoo parsantii 8 daawwachuu jira jechuudha viidiyoo teenya jechuudha. Akkuma jala kanatti ammoo akkuma agartan kana jechuudha. Umrii ta'a 13 hanga 17 keessatti parsantii 2.8 akkuma agartan kana jechuudha. Umrii hamma uummanni viidiyoo teenya daawwatan keessa jiranii jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Kana egaa kabajamtoota hordoftoota keenya waa'ee YouTube Studio hamma kana yoo isin ibsine isin gahaa jechuudha kabajamtoota hordoftoota chaanala FM Technology. Viidiyoon keenya kan irraa kana fakkaatti. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinu nagayaan rabbiin keessa nu jiraadha.